Gahee hunda keenya. Mee godina kamirraa dhuftanii maal qabattanii dhuftanii akkamitti qophooftanii wanni isin qabattanii dhuftan immoo maali? Nyaati addaa godinni keessan ittiin beekamu maal akka ta'e gabaabinaan akkanaa ibsitan barbaada. Kanan dhufe godina Shawaa Kaabaa yookiin Salaalirraa dhufne qophii ayyaana kanaatiif akkuma beekamu haalaan qophoofne nyaata gosa 23 agarsiisuuf qabannee dhufneerra akkuma asirratti ilaaltan kana jechaadha. Godina keenya kan adda godhummoo horsiisa looniitiin aannaniin oomisha garbuutiin waan beekamuuf cuukkoo, caccabsaa, qixxa marqa waan akkanaa kana baannee dhufneerra jechaadha. Mee godinni keessan nyaata addaan ittiin beekamu maal faadha? Maalirraa hojjetama? Maalidha kan ittiin beekamu wanta addaa? Amma an ittiin beekamu baay'eedha. Fakkeenyaaf cuukkoo yoo fudhanne cuukkoon nyaata garbuu akaawwamee dhadhaadhaan qofa bukaa'ee hojjetamuudha. Dhadhaadhaan kan qophaa'uudha. Cuukkoon immoo nyaata galaafillee ta'uudha. Yeroo dheeraa waan turuuf ekspoortillee yoo ta'e nyaata hin barne jechaadha cuukkoon. Inni biraa caccabsaa fi qixxa marqaa. Qixxa marqi xaafii diimarraa hojjetama. Qoriinis akkasumatti xaafii diimarraa hojjetama. Guyyaa qixxa marqi isa kana. Qixxa marqi isa kana. Qammastan illee gaariidha. Xiqqoo hin qorre malee. Kun immoo qorii jedhama. Qoriin kun qabeewwan akkanaa 8tti guutama gaafa jedha jechaadha. Akkaataa saniin wannoo jedhama. Odoo qammastee illee gaariidha. Kunis caccabsaa jedhama. Xaafii diimarraa hojjetama. Qamadii irraa hojjetama. Dhadhaadhaan wannoo jedha. Yoo ilaalte gaariidha jedheen baay'ee mi'aadha. Baay'ee mi'aa. Atillee odoo qammaste. Waan dhugaatii wajjin wal qabatu waan dhugaatii kaa farsoon hin jira, aannan hin jira. Aannan salaalee fi bishaan gatiinsaa wal qixallee jedhama. Aannan illee hin jira, daadhiin hin jira. Akkasumatti araqee ishii qoricha jennee yaadnatuun ishiin illee hin jirti jechaadha. Baga wajjin nu ga'e. Baga kanaan nu ga'e jechuu barbaadna galatooma. Isinis galatooma. Akkamitti gidduu seenure? Hayyee baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadiitiin nagaan geessan jechuu barbaanna. Ameen balumaan baga nuun ga'e. Tole mee godina kamirraa dhuftanii ayyaana irreechaa kana immoo miidhagsuudhaaf maal qabattanii dhuftanii? Kan qabattan keessaa immoo nyaati addaa godina keessanitti beekamu maal akka ta'e gabaabinaan akkanaa ibsituun barbaada. Tole nuti godina Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Walisoo walitti taaneeti kan nuti dhufne. Godina Shawaa Kibba magaalaa Walisoo wanta adda godhu keessumaa wanti nuti ittiin adda baanu warra biraarraa warqeedha jechuudha. Warqee jedhamna nuti yeroo bakka baay'eetti immoo qoccoo jedhama. Ollataan jira. Baalan kan tolfamu jechuudha warqeen mataansa. Kun immoo qummusii jedhama jechuudha. Gosa warqee ta'ee midhaantu itti nam'eetu tolfama. Barattoonni illee mana barumsaa yeroo deeman kanaa nyaatu jechuudha. Kan biraa unkuroo jedhama. Warqeedhumarraa hojjetamannis eeda irratti akaa'amee dhadhaadhaa fi mi'eessituu midhaan itti nam'ee hojjetama. Farsoon Oromoo jira dhugaatii aadaa keessayyuu garbuu innis basuu garbuurraa danfee kan inni hojjetamu. Isaawwan kun immoo gosni ittoowwanii fi kocheen kun immoo warqee kanaan nyaatama jechuudha. Yeroo baay'ee baramoodha naannoo keenyatti. Kun immoo dhodhobboodha jedhama. Kun dhodhobboo dammaa jedhama. Inni kun dhadhaarraa hojjetama. Dhadhaadhaan kaawwiin makamees dhadhaadhaan waliin makameet hojjetama. Yeroo dheeraa taa'uu danda'a. Barattootaafis yeroo duratti abboonni keenya waraana deeman illee kan qophaa'udha jechuudha. Kun immoo dammarraa hojjetama. Dhodhobboo dammaati. Kana fakkaataa daadhiin gosa lamatu jira. Kan danfee hojjetamuu fi kan amma bulbulamee dhugamu bulbulli dammaa jira. Buna qalaan jira. Sukkuummiin jira. Sukkuummiin sun kun isa diimaa sana jechuudha. Xaafii diimarraa hojjetama dhadhaadhaan. Caccabsaan jira.
Kuni keessummaan ulfaan tokko ariitiidhaan yeroo sitti dhufu daftee hojjettee daftee dhiyeessuu kan dandeessu jechuudha. Onkuroonis akkasumatti yeroo ariitiidhaan barbaadde kan hojjetamuu danda'udha. Cuukkoo fi caccabsaan immoo inni sun qamadii irraa hojjetama dhadhaadhaan. Inni kun daakuu basoorraa hojjetama akkuma barame kun yeroo dubarri heerumtu yeroo mana firaa fi dhaqxu yeroo ayyaana waggaa kan qophaa'udha jechuudha naannoo keenya gabaabinaan kana jechuudha kan nuti qabannee dhufne. Galatoomii. Amiin walumaan baga keenya.